Akkam garuu akka fakkaata hojii haa ta'u akkuma ta'etti dabarsuudha waa hundumaa jeerra Aare fudhatanii birrii akkas godhanii kana kaasanii san godhanii nam tokkotti ni minaayi. Kanaafuu jedhee nam tokkotti hin dubbatinaayi. Yoo qabaate isinii dawwalu. Eesh baqqash. Eesh. Sii godhe garuu Gabreeleerra. Atis diddi sii godhee jira. Nama ajaa'iba rabbi. Waan dhiirri hojjetu laala. Kana amma dhaltuun anuu hojjechuu dadhabeetiin dhiise dhuga. Biddeen na tolchee fi biddeen dhiirri tolche laala. Dhuga hin kolfinaa gini. Ilaa hojii kiyya arga. Eeleen isatu sileesse isatti itti tolchaa nuure. Ana diddee isaa baastee jechuudha. Naa gamtee kiyya laala. Laala kiyya. Mataan garuu itti azoorullee waggaa la beekamaa. Rabbiin bareedande. Gini baasuu didde. Maaramii haa. Haa kinoo Gabreeli haa. Hundumaa hundos kineen. Lakki caccabaa kiyyallee ndas kine haa. Na didde hinooti rab haa. Na didde. Achumaan itti godhate kinoo laala akkanatti. Akkanatti tolchee fixe Gabreeli. Annaa kanaafuu mee haamilee isin kennitaniif jalatti nan arga hundi keessanuu. Agartanii? Fuula isaa immoo kaa yeroo biraas ni qarrasaa dhoskee kan qarraseen agartanii mi nama wajjin haasa'aati. Bilbilaan nama wajjin haasa'aatiin qarraseen siniin jedhashe. Dura maali gurbaa wanniin kee mul'ata bar fuulli kee mul'achuu damalee ogaati itti azoortu. Dhannaa dura gaafannaan dhiisee tan deemanaan jedhe durumaanuu. Of eeggannoo naa kenninaan nama wajjin bilbilaan haasa'aatii isa waraabe. Akkas fakkaataan siniin jedha shilaa waan dhiirri hojjettu. Sinii gala. Kanaafuu. Kanaafuu warri isa barbaadan lakkoofsa keessan na dubbisa.